Kunee ijoollee keenya akkam jirtan nagaa fayyaa keessan jirtu. Arra waan namudate wayirraa waa isinitti himuuf deema. Hundi keessanuu haga dhumaatti viidiyoo kiyya wajjin turtii godhaa isiniin jedha. Egaa wanti kuni ana birattis akkuma isin biratti amma salphaa ta'e kana ana birattis salphaa ture. Garuu namudatee jennaan baay'ee ulfaataa natti ta'e ulfaataa jechuudha. Hatta YouTube irrallee garee akkamitti koomenti cufanii bananii jedhee sarchi godhee naan hin dhabe. Garuu Oromiffaan barbaadee dhabe garuu ijoollee barsiisan hagasii as argeen jira. Fakkeenyaaf akka Wardii Tubee, Abduu Mubaayil, Mubee ijoollee baay'eetu irratti hojjetaa jira ijoolleen baay'een jechuudha. So mee har'a jarri akkamitti hojjetanii ani hoo akkamittan banadhee koomentii kana kan jedhu waliin laallaa jechuudha. Ani karaa salphaan bani. Isaan garuu Googilii keessa seenanii banan. Bakka Googilii keessa seenanii isaan banan sanitti isin tasaasa'uu dandeettan waan biraa irratti of jalaa hidhuu dandeettanii jechuudha. So haala laafaa ta'een karaa salphaa ta'een akkamitti koomentii keessan ka hidhame banatuu dandeettanii isiniin jedha. Obboleeyyan kiyyaa warra adii kiyya jala yookaan immoo maatii kiyya naa taatan galatoomaa warri maatii kiyyan ta'an immoo maatii kiyya ta'a. Egaa kuni hojii kiyyaa miti garuu mudannoon akkanaas mudatuuf deema. Gaafa isin mudate karaa qallaaliidhaan akkamitti banattanii warroonni chaanala haarawaa banattan kan akka kiyyaa baay'een jirtan. So karaa laafaadhaan qallaalitti osoo isin jalaan hidhamne akkamitti banachuu dandeettan ka jedhu viidiyoo kiyya wajjaa gadhumatti turtii godha. Warri haaroo dhuftan immoo maatii kiyya ta'uu hin dagatina. Warri maatii kiyya ta'an immoo laayikii godha. Viidiyoo kana immoo walii sheer godha. Sababbiin isin walii sheer gootaniif wanti kuni karaa laafaadhaan karaa salphaadhaan waan banamuuf osoo isin hin rakkifne viidiyoon keessas jala hidhame taanaan osoo isin hin rakkifnetti banachuu dandeettan isinii galte. Innaa mee viidiyoo wajjin turtii godha. Wanti adda isa godhu immoo karaa laafaa waan ta'eef irra deddeebiin isinitti hima karaa laafaadhaan waan banachuu dandeettaniif amma viidiyoo kana baneen isin argisiisa. Amma hidhee jira mee banee isin argisiisa akkamittiin akka bane immoo akka banaa jirullee deebisee viidiyoo kana isinitti mul'isaa jechuudha. Ijoolleen koomentiin isin jalaa hidhame banadha. Waan akkanaa waan isin mudate saba keessaniif qooda. Maaliif ilmaan Oromoo maaliif rakkatan isinii galee hamma danda'ame tokkoon ijoollee keenyallee warroota bilkifanii tokko hojjetan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Akkamitti wanta akkanaa kan hojjetan jedha. Ammas irratti hojjedha deddeebisaa irratti hojjedha isiniin jedha. Inni guddaan garuu Googilii keessa seentanii hoo banattanis baay'ee gaariidha. Garuu karaa kanaan laafaa salphaadha. Hayyee turtiin wajjin godha. Okay. Waan irra galtan jechuudha. Kunoo YouTube Studio irra galtanii. Obsaan eeggadha. Okay. Bakka kana tuuxan jechuudha. Bakka kanan tuuxanii. Kun akkatti dhufeera. Viidiyoon sun isa kamiidhaan banee jira amma beeka. Kana ture ilaala. Viidiyoon reefuu isin mul'ise sun koomentiin isaa hidhame isa kana ture jechuudha. Akkamitti bantan karaa laafaadhaan kan jedhu immoo na wajjin turtii godha. Okay, bakka kana tuuxan kunoo gartanii miti. Bakka kana tuuxan kunoo. Asiin tuuxanii achi booda hoomee akkamitti isin fakkaatu isin dhufee miti kunoo. Isa kana filattan barreeffama gubbarraa kan osoo hin ta'in ka fuulduraa kana isa kana filattanii jechuudha. Isa kana irratti dhooftanii jechuudha. Isa kana filattan kunoo. Isin mul'ataadhaa miti. Isa kana filattan barreeffama lamaan kana irra ka fuulduraa kana filattan ayyee. Kunoo akkatti isin dhufeera. Amma kiyya banaa jira beeka. Keessan amma rakkinni maalidha? Isa kana cufaa jira keessan. Inni kun cufaa jira keessan kunoo keessanoo akkatti jira. Keessanii koomentiin hidhame akka kanatti jira kunoo. Anam akkam godhuu barbaada banuu barbaada miti. Inni kun waan cufameeruuf isa kana kunoo akkatti banadheera jechuudha nama. Baneera jechuudha. Save ta'ettan anoo gubbarra. Edit video save jetti kunoo. Save tan hin dhooftanii kunoo. Save ta'eera jechuudha. Amma YouTube irra galla.
Okay. YouTube irra hin galla. I know. I'm sorry. Kuna video kun isa kana. Kun isa kana jechuudha. Banameera. Video kun isa kana banameera jechuudha. Oya koda seebitaa dhufu. Na haala salphaadhaan banattanii osoo switchii keessanii osoo isin cinqine bakka gabaabamatti osoo giddi keessa akkamitti galii bana maarree otoo hin jenne banachuu dandeettanii jechuudha. Kunoo viidiyoon kun isa kanaadha. Reef daawwattan jedhee yaada. Komantiin isaa kun akkuma argitan banameera jechuudha. Na kanaaf itti fayyadama. Sheerii waliif godha. Karaa gabaabaa waan ta'eef waan wajjin tursaniif hedduu galatoomaa isin jaalladha isin kabaja. Bye bye. Warkila hidite kero shubute bite biti kero shubute hidite biti dina hingilmin fannu dina urumu la farabite dina urumu la farabite warkila hidite kero shubute bite biti kero shubute bite biti dina hingilmin fannu dina Veronica by Jama Tut Orde Aftuda Kualga Juma Na Hordafu Kisani Galakatama Hedayan Ijanjalada